tan kabajamtootaa fi jaallatamtoota kiyya qaqqaalii guutuu addunyaa keessatti argamtan marti keessanuu warri irra deebiidhaan gara YouTube chaanaala keenyaa dhuftan galatooma isiniin jenna akkasuma warri irraan tana jalqabaaf dhuftan ani saba haddiin Oromaanii akkasuma like share subscribe godhuudhaan maatii keenyatti dabalamuu hin dagatinaa isiniin jenna akkasuma irraan tana barnoota akkaataa xiyyaa barumsa jawwaal irratti nama barsiifnu kana akkaataa karaa salphaan itti isin agarsiisuuf deema akkasuma namni viidiyoo barumsaa nama barsiisu tokko xiyyaa kana qabaachuun dirqama waan ta'eef kanaaf anilleen isa kana isin barsiisuuf dhufeetiin jira akkasuma YouTube keenya kana like share subscribe godhuu hin dagatinaa isiniin jenna YouTube keenya kun YouTube barnootaati akkasuma like share subscribe dhaan itti bu'aa nu guddisaa nu jajjabeessaa isiniin jenna akkasuma amma kana karaa barumsa keenya deebi'uu isin agarsiisa barnoonni kun xiyyaa mobaayila irra jiru kun gara yeroo duraa pilaastorii irra ture pilaastorii irra amma hin jiruun argamu pilaastorii irratti jechuudha obboleeyyan kiyya pilaastorii irratti hin argamu ammaan tana mee fakkeenyaaf pilaastorii irratti sarchi goonee isin agarsiisu always visibly mouse la yoga kanatti isa kana barreessine isa hedduutu nuuf dhufa isa akkana jiru kun guutuun isaa hin fayyadu always visibly mouse kan jedhu kun hin jiru pilaastorii irratti hin argamu inni filatamaan always visibly mouse kan jedhamu kana waan ta'eef inni asliin hin jiru isii tanarra hin jiru waan ta'eef amma immoo isa kana eessaa akka buufattan isin agarsiisan afaan wajji tura amma gabaabdumatti pilaastorii irra hin jiru waan ta'eef Google Chrome keessa ni galla Google Chrome keessa eega gallee asitti barreessuu qabna asitti always visibly mouse always visibly mouse isa jedhu kana irratti tuquu qabna eega katti irratti tuqneen booda linkii baay'eetu nuuf dhufa linkii tanarraa fayyadamuu hin beeynu nuti isii tanarraa akkamitti linkii dila tana keessaa tamirraa gabbuufatanii kan jedhuuf linkiin tun hundi isiitu irraa gabbuusuu hin dandeessu linkii takka bichaarraa gabbuusuu dandeessu takkittiin ilaala akkuma agartan obboleessa iyyan kiyya linkiin baay'eetu jira always visibly mouse yoo jettee baay'ee takkaatu as keessatti siif ba'a san hundarraa linkiin ati weebsaayitiin ati irraa gabbuufachuu dandeessu weebsaayitii takkittii tanaa bichaatu jira jechuudha weebsaayitii takkittii tanatu ittee weebsaayitii tanarraa gabbuufachuu ni dandeessa siin jaa obboleessa kiyya erga kanatti weebsaayitii tanarra gallee xiqqoo turee nuuf baasa rakkuma shabakaatiin malee rakkoo biraatii miti linkii tanarraa bilisaan gabbuufachuu dandeenya yoggaa seennu haala kanaan nuuf baasa amma kunoo akkuma arkaa jirtan kanatti bifa footoo inni jiruun kanaa jechuudha footoon inni jiruun kana maal godhuu qabdan bakka gurraatti tanarra tuyxanii jawwaala keessan keessatti daawunlood godhachuu qabdanii jechuudha obboleeyyan kiyya amma erga haala kanaan bakka tana tuyxanii daawunlood jettu tuyxanii gabbuufattan boodan isin haa agarsiisu if duuba deebi'ee gara fuula jawwaalaa irratti deebi'ee isin haa agarsiisu gabbuufadhee qaba waan ta'eef isii kana akkaataa itti fayyadamuu dandeessan isin agarsiisa erga akkatti oppeen goone seenne siitingii tana banuu fi qabnaa jechuudha siitingiin gubbaa kanaa isa kana banuu fi qabna isa kana bantanii jettanii yoommoo isin jeeqee isiniif dalaguu dide ta'ee akkuma agartan kanaa kunoo isa kana ammaan tana inni kuni kanina nama isin agarsiisaa jiru kana jechuudha shoof akkasitti gad seentanii kunoo amma bifa kanaan isiniif irratti nama barsiisaa irrattillee waraabuu qabdanii jechuudha isiniif dalagaa maaliif yuutuubarootaa fi inni kun sirriitti fayyada akkasuma warra waan adda addaa nama barsiisaniifillee ni fayyada waan ta'eef isa kana gabbuufattanii akkatti fayyadamtan abdiin qaba waan dhaggeeffattaniif galatoomaa turtii gaarii hanga barnoota karaa biraatiin walitti jechaanitti hin dagatinaa isiniin jenna amma immoo like share subscribe hin dagatinaa isiniin